Sabi, tawadhu. In sodaatti. Sodaa dhufeeni. Dhageetta ati maan ka jaartiin as ta'e wanni ati alaada seentee nyaata naggafidduuf maan gurbaa. Si jaarti moo isii jaarti mee addanaa baasati. Maanatti fedhiitii yaante. Maanti fedhii kan ta'e dhagee gurbaa kiyya. Indaalleen jaalalti sun gowwoomsi dhageetta. Ana bahan keeti miilarra dhiqee yoonni alaagan sagalee dur kaayee bishaan kennee fi chaayii buusee fi bun dhaabaaf dhageetta. Jaartiin miila walirra naqattee ummaa akkam naguma naan jettan teesseen alaal mucaan kee ka'ee si bira sagalee lallaafu akkam jaartiin itaata fi mucaa kiyya badaa qarbaan isii fakkaatu fiiguun beektanii fiigi waan isii fakkaatu laa na jaartii biroo dissa siilaan kurbanii kan dhiisoo fira jirti jaartii siin taatu dubartii akkana tuni an duraanu siin jedhe inni dubbii haadha dhaga'uu qabaa. Asimi aslasi lale dan nila seradit ucusit. Ada desinggih senjuru ni baik ada tes TV tawan ni saja nama. Ada wani jalan injur. Wan faraji galu tifidin. Suwan waradi warriken umma tijale rakasu. Abba hiya kasun godu tunalle nakasu. Kata. Tak gene nuti jatini soda bertete tesi. Jaarsi kaya sagalee fa'aa aadaa gaaffiiti. Aadaan teessisuma waan an teessee fi nuyi ta'a dhageenya dura. Namoota akka dura maal naannoo. Am deemeni wasi gaafadha. Afuree fuullee si gaafadha jedhe beekta. Ati jaartii fuudhuu yaada qabda. Jaartii bitaa maanta nam guddaa. Am jaartii fuudhuu maltee mi bultii jaarrattee anallee akkana godhuu qabda. Iyyaanti cuftinu akko ta'an na callaattu agammaa akko hin arginu. Itti yaadaan taate bitta ofiillee hin feene ala akko ta'uu fedha betta. Naumaa jecha bultii tan jaarradhu. Dulloomte san jaane? Dulloome maan isaa gastaale guyyumkii eeggachuu jiru malee wanni dibiin lafa naaftu tokkollee way jirti. Ya fuudhee ya dhalee kunu yaa siisigee ya barattee waan hunda qabda. Qabeenyallee rabbi si kennanii qabda. Wanni jaartii fuuleef maal? Midhaagaa kan wanni tokko sirraa hir'uuni maaliif hin fuun? Itti yaadan shaallar. Ree taayyoon si ilaalti ni fee taasii fidu. Bita wanni namni guddaan laale dassa. Yaada gaarii garuu aan tafi ilaalan fedha. Aya halmaan ammaan tana akkas malee waan dhibiin beektani. Ayya ilmoo hiyyi aan wanni an fedhe. Siuma jaartii fuutee an akkana gooti calla. Galtee? Dafiituma fuudhi aadaa mataa dhufuutti jaartii fuutee an akko ta'uu qaba dhageettee. Jaartii fuudhi siin jedhe malee dhiyeessa fuudhii siin jedhe ani. Sababni fuudhi maal gurbaa kiyyaan bitta sii yaada. Maaliif fuudhani? Fuudhi bultii jaarradhi ilmoo dhalii siin jedhee. Si hunda nama si teessisee. Jaartii fuudhiin jedhe jaarsi fuudhiin jenne ayyee maali? Rakkumaan ati si teessistee fi isiin osoo teessuu ati nyaata naaf fiddeef maali? Cuma lagi foto, kan si teessisee fi siin garaagaru. Kanaafuu. Eenyuun intali diimoo. Allah yaa rabbi alhamdulillah yaa rabbi deemee dubbise ilma kiyya. Natti balleessu badi ilmoo kiyya bittaan hin beekne. Sapiraayizi godhuu fi si teessisee namoo. Waan zamana kana maaliif beeka sapiraayizi maqee waan suniyyuu beeka. Sila naumatti mite garaa qabdi naan jettaan isii waan cufin godhuu fi. Am deemee dubbise. Allah badin tartiibati Allah alhamdulillah. Oh, entonces llámalo. Ay, ambita en penne. Ambita sin acá sin penne. Acá tiene algo garana capdo. En penne, ¿eh? Ilfam. Boy, nada, evita interrofiti, non lo attività. Guarda, in taglio organ numero la nini. Io batano le di famiglia. Che se ne? Come le gambe? Amma kam feet? Akkuma akkama bitan akkasiin akkam siitaat feetme? Maal nyaachuu feet? Waan takkallee dhiifama mucaa maalidhaan surprise maalidhaan akka faranjii kaan si godhuu fi sitti hin himneedhe awwaan suuyyuu beekaraadha. Waan suuyyuu tokkollee beekeessa.
Akka malee gammatti. Rabbiin bakkaan nu ga'e. Rabbiin nu gammachiise.